Gaafin biraa ilaalcha Itoophiyaa fi ilaalcha Oromoo. Dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu. An waan isinii ta'u isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessanii. Hoogganaan waan uummataa ta'u dubbata. Waan uummataa ta'u dalaga malee waan uummata harka dhooyisiisu takkaa'u ziis goosisu san hin barbaadu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu walii araarsuun dirqama. Hana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This is a must. Wanni akkasitti hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Itoophiyaa bara haraam nutti taateeti miti. Takka Baaybilii takka Quraanni haraam nutti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaan saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibbamu godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigreedhaaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii wal qixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun. Rakkoon uummataa ta mootummaan jahus taati jettu olii si jeemi. Awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo si dhiime biyyaan gubata. Waan namni keenya keessa jiru. Salaaletti waan namni keenya keessa jiru. Wallagga bahaatti waan namni keenya keessa jiru. Gujiitti waan namni keenya keessa jiru. Arsii bahaatti, Arsii lixaatitti, Shawaa bahaatitti. Wallaahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan. Abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan. Garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessanii hin deeggarinaa. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaakkaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture, hidhamaa ture. Bayee galuu nu magala ture. Har'a bayee hoggaa galuu bara. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cafaqan, akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan, sangaarraa gurguratan. Wanni hin dubbachaa jiruufi salphinni kuni keessattuu zamana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha. Itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kan ammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf. Laal lolli kuni Oromiyaatti eegale Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira.